عليكم فيادا نغما جرتو المولا مفان بيشي منيكو منيكو فيادا نغما جرتا سيادة ما يوم أفتا فيديو كان أكو مقالي ورابي دواي سنودا آمين يا ربي نما كوتي بواتي سنودا ربي نكانت حقلتو والله أميديا كان رتاوني يا دبك أيون أسرابي وانا مبوف المنا ما كتباي بيك ولا كتقلون بيكو أنغافن بيابو وقاتو كون أنغان سيني كاتو هاشما كبجمدو تردفتو تكيا والله بالله وايو بوليتيكي نمونا جيشودا قواتي هدو تكنا بوسيسي هدو تكنا أماسي جيشودا يا ودواتو لاوتو انتاني أكدونوني بيكنا غرو أسومالو جنو دونا أكميد دونا جيشودو هدو تكنا أماسي جيشودا يا بوليانتيا هندي كينيا إناركنا إنجران ناما جيشودا إرجاليك أبسون كينيا غرو وانتي نبوچيسي تكا يا ربي أسوما كمي جرو أسوما مهالغوچو جرو أكتفول ربي ديمنا دوتي كوني بوياني ماتو واني رابيكتو هنقابدو بيكا تكا هنجتو يا أبو ربي كاتما كيني نواتلشو نما أكامونا كانت دواف قبائي دوا إيقتي نفسيا سامن سيسي وانغاري وجتو ربي نواتاسيسو يا أبو ليانتي يا والله بالله هدو تكا قلبي نجابد جيتشو إرغاي دغلغلا أما يا ربي تيا غاف halkan kana qofa dukkana qabri keessa bulan hojino bi hundi nama fundura dhufti akkamuma ta'u eenyuma waammatu waa gaabbiin takka as deebuuf gaabbiin nama dhagaamti as deebuun waan hin danda'amnedha yeroo baay'ee wanti numuunarraa barachuu qabnu yaa obboleeyyantiya gaaroommina jechuudha gaarommina muunaarraa baranna dingadda kaasee miidiyaan kun hundi social miidiyaan waa'ee mamuunaa ta'e jechuudha xiqqaan guddaan wallaalaaf beekan waa'ee mamuunaarraa dubbatu jira jechuudha sababiin isaa sababa isheen dubartii imaana qabdu dubartii jechaan nama hin tuqne dubartii waa'ee nama gorsuu waa'ee waan gaarii dubbachuu waa'ee diin irratti nama jajjabeessuu taateef jecha namni hedduun muunaaf rahmata kadhachaa jira jechuudha namni takka gaafa du'e rabbi rahmata isaa godhu jechuun ima jirti kan garaarraa jedhaniif ka'aa ofirraa baasa jedhan takka miti jechuudha soo kanaaf namni hojii namaa laaleetu garaarraallee rabbi namaa kadhata nama hojiin isaa tolu nama jiruun isaa tolu nama duniyaa kiraa milkaa'e nama umurii dheeratti rabbi waliin nu haa taasisu obboleettii keenya muunaan akkuma keenya dalagataaf gara biyya Dubaayitti turte jechuudha galuun ishee naannoo ji'a arfaffaa keessa jechuudha naannoo ji'a arfaffaa keessa galte amma ji'a 11ffaa keessa jirra yoo baay'ate ji'a 5f wayi biyya jiraatte kunoo fuula rabbii deemte jechuudha yaa hordoftoota kiyya jireenyi baay'ee takka nama yaachisti wallaahi billaahi osoo maalirra jiruun deema jechuun yaada keessa nama galchiti rabbi kaatimaa keenya nu haa tolchuu isin jechuu barbaada namni gaarii yeroo hedduu hin barakatu namni namaaf qaalii ta'e takka namni waan gaarii godhu takka yeroo hedduu lubbuun isaa lafarra turtu jechuudha akkuma nama gaarii namni barbaaduttis tarii rabbis hin barbaadana fakkaata sanumaaf yeroo tokko nama gaarii illee maraxee fudhata rabbiin keenya alaa kulli haal rabbiin hojii ishee kan namni hunduu ragaa ba'aafii jiru kana rabbiillee raamata ishee godhe jannatal firdoosin ishee qananiisu yaa hordoftoota kiyya akkasuma namni kamu wanti nu muunaarraa dhaaluu qabnu yoo jiraate gaaroommina onnee qulqulluu qabaachuu waan gaarii namaaf dhaamu isinii gala yoo akkas taane akka muunaa kanatti namni illee akkatti ragaa nuuf ba'a jechuudha hojii keenya kan namaa caalii kan rabbi caala namni na arguuf onnee ofii qulqulleessuun hin danda'amu fakkeessituu taana waan ta'eef soo kanaaf warroonni nama machuu irratti nama zollomuu irratti bakka waan nama jala deemtanii nama xiqqeessuu irratti kana jala waltanii akkuma obboleettii keenya muunaa kana guyyaa takka duuti nu dhufti soo kanaaf rabbi waan gaarii nu hojjechiisu rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchuu isin jechuu barbaada yaa hordoftoota kiyya garuu wanta namoota keenya taazabee inni guddoo yoo jiraate gaafa namni lubbuun jiru namni quba namaan qabu gaafa namni takka deemee godaane fooloon namaas achi ga'a maqaan namaas achi ga'a waan namni kun ka'ee hin argineef ta'e maal akka ta'e hin beeku obboleettiin keenya kun erga ollaanii irraa badde naannoo ji'a 5 taate jechuudha muunaane garuu muuna maaliif ollaanii irraa badde jedhee namni takka nama barreessee fi nama miidiyaa kanarraa ishee beekna namni waa'ee ishee gaafataa ture hin jiru jechuudha duute mee ani na ajaa'ibe wallahi kaleessa dhingadda ogguu namni waa'ee ishee irra dubbatu ka'eetiin dubbadha jedheetiin ture
garuu natti tolu didi tarii namoonni kun fuula barbaaddata godhu jiran jechuun na dhagahame maaliif mucayyoon kun gaarii akka taate ni beekna garuu ammaan dura maan soqin maan barbaadin maaliif muunaan akka gaarii taate ni beekanii maaf hin jabeessini akkasuma waan isheen jecha jirtu kanarratti ati nama jabduudha jabaadhu nama dhugaa dubbatuudha maaf hin jenne kanaan dura har'a gaafa isheen fuula rabbi deemtu maarreedha hedduuta kana dhagahame jechuudha oromoon teenya erga duunee wal jabeessina erga deemnee wal guddisna kun immoo anaan natti dhagahama wallaahi maaliif amma namni takka yeroo jiru qoricha naa bitaa du'aan jira na gargaara yoo jedhe namni nama bira dhaabbatu hin jiru jechuudha namni takka du'e taanaan fuula rabbi deeme taanaan bakka hundumtu waa'ee isaa ajandaa godhata yoo namni sun waan gaarii dalages yoo namni sun waan badaa hojjetes as baasanii jechuudha akkas yaa nama kiyyaa namni na dhaggeeffatan amma dandeessanitti waan gaarii namaaf yaada waan gaarii godha du'aayii kadhadhaa rabbi umurii nu haa dheeressu jedhaate wallaahi duuti kun badduudha osoo akka jireenya mana namaa keessa jiranillee nama meeqa du'aa jira akkasii yaa obboleeyyantii waa'ee muunaa sheekolii taasa'e nama darasaa taasa'e beekaa wallaalaa taasa'e maaliif gaaromina ishee akkasitti rabbiin sitirii isheef kenne qaama ishee satarattee dubartii jabduu taate waan gaarominaan as mul'attee fi jabeenyas gaarominas rabbumaan nu kenna akkuma rabbi nu fedhetti jirra amma hundi keenya garuu rabbiin nu qajeelchu rabbiin waan gaarii nu hojjechiisu waan gaarii irratti nu jabeessu isin jechuu barbaada hundumtu du'aayii godhaa fi ishee yoona hojii isheen ol geessee jirti eda namni ishee faana hin bulle namni miliyoonni meeqa ishee jaallatu kana dhiiste qofaa ishee jirti jechuudha fuula rabbi isheeti yaa boruun nunis kanuma nu eeggata boruu qofaa keenya dukkana qabree keessa teenye hojiin keenya nama hojiin saragaatti ba'u rabbi nun taasisin yaa wallaahi hedduu takka waan jedhu hin qabu namni keenya erga namni du'e namaaf bu'ee namaaf cinqama kun garuu qalbii na cabsee jira jechuudha yeroo isheen jirtutti maan barbaanne maa eessa jirta hin jenne har'a maal faayidaa qabamee isheef dhiphachuun har'a osoo birrii takka buusaa jedhanii namni kuma buusa jechuudha bare muunaa gargaaruuf erga isheen duute garuu amma ishee fayyaduu hin danda'u namni takka ka gargaaran osoo inni lubbuun jiruuti nama tokko kan jabeessan osoo inni lubbuun jiruuti gaafa lubbuun jirtu namni jabaadhu hojiin kee kun badaadha kun gaariidha siin jedhu hin jiru gaafa lafa kanarraa godaante garuu hojiin namaa 99 wanti namni namaa hin jiru wanta namni namaa gochuu barbaadullee waa hedduudha jechuudha erga du'anii immoo galanii nama gaarii nama jaallataa ollaa jaallataa nama isan beeknee jaallataa nama miidiyaarraa jaallataa rabbi nama gaarii nu haa godhu akkas yaa obboleeyyantii hedduu takka garaa na nyaate maal godhan egaa duuti haadha keenya abbaa keenyarraa yoo hin haftu rabbi rahmata haa godhuufi nama waan gaarii irratti duu rabbi nu haa taasisu duu yoof nama yaadachiisti wallaahi hedduu takka rabbi kaatimaa keenya nuuf haa tolchu nunu guyyaa keenya hin beeknu wallaahi billaahi garuu osoo haadha abbaa keessan hin argin rabbi isin hin ajjeesin warri biyya namaa kee jirtan haadha abbaa keessan nagaa laala du'aaf qophaa'anii taa'uun bareedduudha wallaahi guyyaan isheen beeka